بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه بلين خير خوجم في غاري خلينا ندوا الدادات السنة سجنتا دنيا سجنتا غافي في ديبيدا وتشاجرتن بكجرتن هندتو سلامني خير خنجار لك اللي سر نسبرها جو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسنين جتشو وربادا سجنتا دنيا سجنتا غافي في ديبي تن شيخ خير مدة فضيلة الشيخ محمد علي بروتي وجه تانيغا سني دهيساتوري يوربجي ان شاء الله سغنتا سومنا بودا غيا رتا كجنيجر قبنا ان شاء الله غا سغنتا نركا قبنا غيا رتا سغنتا فتاواتي شيني يوربجي ان شاء الله غا فيليغا فنورتيغا ديبيسا بيانا بريدا نغدني كسي بارك الله فيكم غير شيخ حدث دورسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانوا دعوة أجرتن خيسا في ألاتيس جا جواتني وان سلافات واجم كان جوابدو سنتون ديري سنو سن جا في ديم هواس خنيا رادوتي سن دقيفتو خيسني غلطوم أملي دقيفت داتي نملي دقيفت كدقيفت نقول أول خاصة دان سنجا ilmiin dura hedduu inni itti dhufte qara'uudhaan isin taate sheekh jala ta'anii sheekh bira ta'uun isin taate gariin ammas qura'aan gaafiidhaan isin dhiyaate gaafii namarraa dhiyaatte saniin isin taate ilmiin karaa hedduudhaati baratte walii galammoo ilmiin dhaala ambiyaa ambiyoonni wani isaan dhaalaman ilmiidha ilmaan isaaniitii waa takka hin dhifne jechuudha nabiyyoonni durirraa qabii hangagaa ergaa keenya Muhammad ergaan hanga isa ragoola bamtutti nam tokko illee nu diina ga'ee dhiisanii beekan ilmaan isaaniitiif ummataaf dhiisan isaan ummata warra isaaniitiif himiti ummataaf waa dhiisan jechuudha. Ulamaan akkasii tanaaf amma gaafii irratti seennaa inshaallahu akkasitti hangaa diibii yaa'ini godhaa yooni dinarraa haftees ga'anis takka takka irratuun ni maltii sanis yoonni san gartee isinii deebi'u baattees ammallee taraa lammees agaafatus ni dandeessan. Ana qofallee miti nama gartee gaajajjaba ammoo haa gaafattan nama abalu jechuu beektan malee akkanumatti hin gaafatina nama gartee nama abalu jechuu beektan ilmi isaa haa beektan gaafadha. ما شاء الله بارك الله فيكم غافين جلقبا وبليسي خنيتكم مالجي سومنا شوالا خانا ايغوما يرون زهري لا دبرتيبودان وهي سنيان في الرايون سومني هوجي اتشمو بودان غاني يدي سومنا غياسن اولجي سومني خيا كميجي مكتنا خيستي علماءين أكنجا نمني تكويو خي هل كان هنيتين غما بريه بودان ادو هنجلتين جو خي نيت egasan guyyaa egas yeroon dabarte zurii boodaan yookaan yaate yoo waganama waa nyaatuu baate waa dhuguu baate waa soomana balleessaa dalaguu baate wanni soomana balleessaa nyaata qofaa miti dhugaatii qofaa miti ifekkisiisuun ni balleessiti masi dhalaafaa dhungatee bishaanis gaanamarraa bu'uunis ni mala kanaafin hangana idee yortee namoonni namoota gariitu bakka kanas irra dhufate jechuudha finjee ni dandahaa jedhanii nyaatu shartii uummata kallee waan soomani balleessuun tunni akkana ammoo irra caalaan niyaa halkan bulfatuudha jedhan innama al'amaal binniyyaati jedhan. ما شاء الله بارك الله فيكم غافين انت انتم زكاة فطري أصوني خنين يرون الرادة برتيجي إيجا يرون دبرتيه اللي زكاة كنا مرة خفوجة شودان دقيه أكمنين خفلمو مو أكمي أكا كانت وخاند بي زكاة هقاتم دركان مرة تتي هقا بورو ربو يامو خميس أيوة بيانا مجرهم خميسة خانا فكين يو بورو إيدا تاتي أدون قجا بورو سن هقا سينتي zakaan dirqama namarratti tahe yeroon baafatan ammoo irra caalaan ganama
فجر الراقبي ودودة غرا صلاة إيدان سلانين درتي بافتن يونا مي توكو توكو خان سلاني تيهو الان فقرتي أما قال جيجاباتي سن الرجل تكارلتي جرتي دكا ماسون دير كم سرتيس isin duba salata idan daitu akam jannan hugga hangana yaruwan namni salatu san dime salatu idan salatan san hugga geisse haya odo sun salanin duratti isinis ganama baafatu dhaqabdiichu khan ammo odo salabaka salata sanittin deemnin duratti ega subhin bay adun fajrin guyya san bay ga baafatu barbadama jan ammoo namni booda aansehu beeka'a akka irraan fi dubbiin qabu hoguma yaadate baasasin irraan fi dubbiin qabu wallaala yoo dabarsees akkasuma yoo ka'ee eegaa salaataan boodaan haya beekaa dabarse isiin zakaa san hin taatu dil'aawaadhaa namni sun maal jedhama sadaqarraa taate jedhamti malee زكاة فطري جامته هلالمت أكنا فكرت نما خناجة يوني في جيان إيدا هن إني جيان كن سوما نجتشو لكي سوما ناج إتا هايا باتين دي دم يسقر التلالت يوغاسن إسنجيني باتين لالت تيجو هنا لكي إني بدأت فقو بكفقو فارجرة وجم خي سابر أبوه وجام بر أرآهن إذا جتشو لغي يرون صلاة دبر إني سومنا أفاني قام هاي مال قلو قام لكاسا باسو قبا عدري لقبا رين لكين أيوة هاي تحقهم تكانا ما تكوج أبو مونو هول آتي نولغا واني فوليتي بيتي مشنغا نرى باسي ينم نالك اتخن يسيسن ganama gartee idaasan ansi bakka si buufadhe narraa baasii namti keessan irraanfate baasu aboo saboo abaluun akkana dhaammatee barje hoggasuma baasa sunis maashaallah barakallahu fikum jazakumullahu khair gaafiin itti aantu zakaa silaa qabeen irraa baasan kana zakaan khulukuu irra ni jira hijaan nama lukkuu baay'ee qabu faa jira akkana jan yoo namti ishaa tokko lukkuu horsiisu taate lukkuma tanaa haya nyaataaf yoo hogortee horu taate gaafasan hawru nyaatumaaf haya suni zakaan irratti hin jiru jan akka yoo nama ka'ee lukkuu naggadu taate hoo naggadaaf horsiise lukkuuta naggadaaf horsiise yoggaasan isiinis akkuma meeshaa naggadaa san taatii jechuudha meeshaa naggadaa amma waggaa dukkaana fi kanatti jiqabaate ramadaana qofallee mi soomana keessa lakkaawwaniiti boo meeshaan tun maalitti jedhanii shalaganii meeshaa san maallaqa deebisanii akkasitti baasan Awgaasan inninis akkuma meeshaan naggadaa sanitti baasa inni akkuma hukumuma san qabdu murtuma san qabdii jechuudha. Maallaqa deebisan. Maallaqa deebisan jechuudha. Dura maallaqa guddaa gartee dhaabaa fi diqaa fi meetaa deebisanii maallaqa keenya deebisanii ammas maallaqa Itoophiyaatti deebisanii akkasitti irraa baasan jechuudha. Harka afurirraa harka tokko hodhaniirraa harka tokko baasan jechuudha. Ibbatti meeqaa irraa ba'a? Arshii lamaa fi shingi. Egaa amma kumatti hoo hidda meeshaan akkana baasee jechuudha gaasan meeshaan naggadaati. Kana qofallee humna naggadaa galti wanni hundi lukkuu qofaa miti. Yoo loonii fi re'ees kan naggadaa taates akkasuma yoo meeshaan wanni naggadaa coofii waan adda addaa kan naggadaa taates curuuda tijaaraa jennee akkasuma qabatti jechuudha. Maashaallah baarakallahu fiikum gaafiin itti aantu. Aqiiqaa ijoollee irraa godhan tanarraa gaafatanii hukumiin isii maali jaa waajiba musunnaa? Hukumiin aqiiqaadhaa sunnaa mu'akkada. Waajibaami sunnaa mu'akkada. Sunnaa jabdu. Rasuulinis sallallahu alaihi wasallam ittis ammaree Hasanii fi Hussein irraas godhuun argamte. Hangi godhaniis yoo dhiira taate re'ee lama. Yoo dhalaa taate takka. Yeroon qalan guma inni dhalate isaanii guyyuma mucaan dhalate torbaan mucaan dhalate san
يوم السابع جاء تربيس أسم guyyaa باز torbeessaa jechuudha. خانة أمو يوني في أبان قلوباتي هو مجرى خقول وين أبا هذا قل Aywa. وبليسا قل ولي مسائل قل Sirri. يو قلوباتي هو قسي خيتي أبان يادت هاي قلوني دنديتو Egaa yeroon dabarte. eegaruun dabartisin godha silaa ammas guyyaa kudha afurii ni godha Sunnaan guyyaa torbeessaati. hundaa guyyaan torbeessaa Yoo torbeessaa dabre guyyaa kudha afurii kudha jettani. afuriiti guyyaa 21ti Yoo kudha afurii dabare. dabar kudha afur dabre Maashaa guyyaa Allah. 21 kana hunda yoo dabre hoo Hayyee. yeroon siidhaa waan dabartu amata tokko geessus amal lama geessus ni godha abbaanis takka innummaanuu ofirraa godhuu ni danda'a jan eega guddatee Mucummaanuu. micamman ogaa baaliqa ta'e Eewa. sunna ni godhuu ni danda'a jan ammoo yeroon isiidhaa taanuma gaafa duraasan sunnaan gaa Eewa. sunnaan nu akkadaan sun yeruma gaafa torbaanii san hundaraa tanuma torbaanii san Eewa. yeroon isiidhaa tanuma torbaanii sanii turra caala jechuudha. Maashaa Allah waan ajaa'ibaati. Sheekha sila hikmaan isii tana keessa jirtu maali? Shari'aan maaliif karaa nu goote? أكيد Hayyee. كل غلام مرتهن بعقيقة جان أبان مالي في غابة درا نرانغو جيتي غابة ساني سلاغا أبان أو غانم تيتشوخ غابة تكا أو غار يودو Eewa. حقيقة كون أبا وني رابة تجان يو غدام يو حقيقة نلا غدام Eewa. أبا مغانتا رابة شفاع Ilmoon. المون أكاسيا ديسن شنغا جاب اللين هو بني ديسن لافا ديكشوا ديسن سنيسي Eewa. أكاسم كل غلام مرتهن بعقيقته أكاس Maashaa Allah. قر ما كاري Bareeda. Sunnaan guyyaa torbeessaati jechuudha. يا ترميسان Guyyuma torbeessaa kana ijoollee mataa sirraa haadanii maqaa لما baasanii. قال لي باسني إنجياني تميرا كانت أفانتي Eewa. في أفان واني قراني أفاني جنين واني سا قراني أفاني تريجان أفاني تريجان Eewa. مجاخن أفاني تريجان Maashaa Allah. أكملني خوني وانا وان درسين وان نيجا وتشما ساسين كا مي أخنا توجي لينجوسا Eewa. أكانه وكاته Maashaa Allah. Baarakallahu fiikum. Gaafiin itti aantu waayuma haqiiqaa tanarratti egaa hawaasa kana keessa waan hedduu takka ta'an deemtuu jira. Haqiiqaa ijoollee irraa godhan tana waan silaa qalan tana lafee isiitillee cabsuun dhorkaadhaa jedhanii waan akkanaa kan waan haasawamuu jira. Wanni kun hagamta akka shari'aa keessatti dhugaadha. لا في حقيقة cabsuun humaan qabuu hin dhufne hin cabsinaa jechuun hin dhufne hadiisa keessatti cabsuun waa humaan qabuu jedha. Siitanas gaa akkasuma wajjin foon siidhaa hiruunis ni ta'a. Manarraa gabboof. Manarraa bahuun ni ta'a. Manas nyaachisuunis ni ta'a. Ammoo Aishaan akka jette hin cabsinaa jette lafee isaa san tafaa'ula. Akka humni micaa kanaan talatanaa nagaa baatuuf hin cabsinaa jette. Eega asara kun asara jedhanii kun hadiisa guddaa sanii miti. Ammoo hadiisni kun hadiisa karaa rasuulaa oliin fuudhame. Yaada siidhaati. Rabbi irraa jaalatu. Aishaan gaa faqiha ummataati. Isaan gaa warra hedduu hadiisa odeessee fiqillee nu baasu nama jabaadha. Hangana isiin dhoorgaan qabdu isiin gaa tafaa'ulumaaf isiin jette. Yoo cabsuu baatanis yoo cabsuu baatanis gaarumaan ammoo dhoorgaan hin jirtu. Maashaa Allah. Aisha yeroo wanni siidhaan ni kabajammoo. Jecha isiisan nama kabajama isiin uummata islaamaati. Nama kabajama malee humaan qabu jechuudha. Maashaa Allah. Baarakallahu fiikum. Gaafiin itti aantu saree qaama guutuutu najisamoo moo hanguma funyaanii qofaatu najisaa jedhama? Kunis bakki kuni bakka hedduu irratti walumaa inni wanni malee. Isiin najaasaan sareedhaa maal? Najaasaan siidhaa mughallaza jedhani. Najaasaan mughallaza. Mughallaza jechuun furdifamtu guddoo jechuun jabdu jechuu isiintu. Eessa keessa jira gororasii keessa jira. Jiidhasii keessa jira. Funyaan siidhaa jechuudha. Fincaansii keessa jira. Waan isirraa bahu keessa jira. Kana maal godhuu qabna? Akkana barbaada. Ammoo qaamni siidhaa yoo jiidhaa ta'ee waan jiidhaa tuttuyte isiin gaasani
najaasan siidhaa sun ni siitti najisa funyaan siisan irraa jechuudha. Ugaasee waan isin tuyte tabi'aa sareedhaa akka taatu. Wanuma deddeemtuu kanatti funyaanis waa fuunfattee kaatee waan jiidhaa tuyte. Waan jiidhaa tuyte. Ugaa isiin akkasitti tuttuqte funyaan siidhaatiin arraba siidhiiwwan kana tuyte gororra siidhaati wajjin. Kana dhiquun dirqama torba dhiquun torban sanirraa takkaan siidhaa biyyee makamuudhaa jedha. Hangana dhiquun ugaa san dirqama. Ugaasii waan takka tutte. Waan ajaa'ibaa asumatti ilaalaniiti saamunaanis dhiqanii wanni immoo najaasaa san baasu biyyee ta'uu arganii jedha. Biyyee ta'uu argan jedha. Amma asitti gariin namaa akka jiru saabunaanis duratti kasii saabunaanis dhiquu ni taatii jedha. Laakiin ammoo haadhuqe torba dhiqaa biyyeen dhiqaa jee malee saabunaan dhiqaa jechuun hin dhufne. Gariin namaa ammoo silaa najisa waan baasu tokko yoo saabunaan dhiqan shaampoon dhiqan ni baati waahumaan qabu jedha. Kana hundarraahu nasiin ta'abbudaa nuti biyyumaan dhiquudha qabnaa waan isin turte izaa walaqa jeega. Ammoo qaamni isiidhaa najisaa miti qaamni isiidhaa goggoydu. Goggogaan yoo haatee qaama namaatu nama salaatuu nama ibaadaa qabu kana yoo tuyte qaama goggogaadhaan yoo tuyte humaan qabu jedha. Akkana. Qaasumaan wajjiin ammoo jumhuuri ulamaa'i maa jedhan najisumaa jedhan sareen najisumaa waan isin bira baate goggoyduu fi jiitu numa dhiinaa jedhan. Yoo sareen ka'ee fuunfate hoo waan takka fuunfate funyaanumaan fuunfate akkam godhaman san hoggasuma dhiqan jechuudha torba dhiqan jechuunis. Mushafa qabatanii kakachuun namni gariin gaamma quraana naa qabadhu siin jaa beeyta walii kakatan akkasi quraana qabatanii kakachuun tun akkam shari'aa keessa dhuftee jirti jaanii gaafatan. Shari'aa keessatti quraanni kalaama rabbiiti. Kalaamni immoo jecha. Jechi kun maal jedhama? Kalaama rabbiiti. Dhugaasan inni maal niyate? Kalaama rabbii saniin kakadhaa jedhe. Wanni kun hin taane jedha takka akkanaa jedha. Ka'ee wahumarra kakate. Yoo kana niyate kakatuun humaan qabuu jedhe. Yoommoo waraqaa san niyate waraqaa achi keessa jiru san yoo niyate takkaa dibeeta katabaniin qalama katabaniin kana yoo niyate kuni wanni kalaaman ja'amu waraqaa dibeenni dibeeta qalamni qalama kanaan kakatuun hin jiru hin dhufne kun jechuudha. Namni wanni kakatuun jecha rabbiitiin kakataa bifa rabbiitiin kakataa eega maqaa rabbiitiin kakataa. Kana ala wanni tahee kakatuun hin tahuu jechuudha. Maasha Allah baarakallahu fiikum fayyaar kada. Waa'ee kakuutan irratti hawaasa keessa waa hedduu jira. Namni gariin wayita kakatu warra rabbiin akkana na haa godhu akkas na haa godhu faa jedhee kakatuu jira. Mee asirrattuu maal nasihaa nu goota? Tanoonni nasihaa godhu. Ilmaan kiyya abbaanan godhiyyoonni kun akkana taate waan akkana ta'uu baatte. Hajuu kana irraa haa qabatu namni keenya waan dhaanu maqaa rabbiitiin to'atuun barbaachisu uumite. Kakuun waan namni si dhugoomsu jecha waan ati jette kana keessatti waan si dhugoomsu hoggaa wanni kun hin ta'u jettes wallaahi hin ta'u jettaati. Hoggaa waan san keessatti waan namni si dhugoomsu wallaahi ni taati waan jettee namni kun si dhugoomsee waan san irraa oolu takkaa dalagu sani waan saahibni keessi dhugoomsu tanaafuu irraa fagaatu barbaadama dogoggora keessa argamti namni rabbi sodaatu wara'a qabu kakuu kakata'an oolu. Baarakallahu fiikum galatooma gaawarrin argeeffatan kun jabaadhaadha baradhaadha akkasiin isinii dhaama. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبلين خير سجنتان تنيتان إلى حجام داو تنتنا فكاتي سجنتان الرجاء واحد دوبر النجر يا رب في إن شاء الله هنجا سجنتان كناتي ولدي بنوتنا جاي ربي خيسن وجراد سنين جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.